Akkam jirtu kabajamtoota keenya oduu isaatiif qabnu isinitti himna. Hidhaan biyya keessaa Itoophiyaa irra jiru tiriliyoona 2.5 gaha jedhame. Itoophiyaan hidhaa biyya keessaa bifa liqeessitoota biyya keessaa irraa fudhattee dhuma bara 2025 irratti maallaqa Itoophiyaatti qarshii tiriliyoona 2.6 ni gaha jedhame. Sababni kanaas abbootiin qabeenyaa biyya keessa jiran liqii yeroo gabaabaa malee kan yeroo dheeraa kennuu dhiisuu isaaniitis jedhameera. Kunis sodaa qaala'insa jireenyaa fi tasgabbii dhabuu maayikiroo ikoonoomii ta'uus barameera. Akka ministeerri maallaqaa ibsetti bara liqaa yeroo gabaabaaf galiin qarshii biiliyoona 53.3 walitti qabamuu beeksisuun liqaa walitti qabame kan guyyoota 29 fi 91 yoo ta'u abbootiin qabeenyaa liqaa guyyoota 364 yookaan kan waggaa 4 liqeessuufis eeyyamamoo ta'uu dhabuu isaaniitu barame. Gaazexaa Capital gabaase. Israa'el lammii Eertiriyaa mootummaa Asmaraa jiru deeggara jedhame biyya ari'uun gabaafame. Mootummaan Israa'el nama dhalataa Eertiraa tokko kan mootummaa Eertiraa deeggara jedhamuun beekamu biyya isheetii ari'uu beeksiste. Kunis tarkaanfii qajeelfama seera baqattootaan murteen kun kan yeroo jalqabaa ta'uun miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Akka dhaabbanni oduu Yiinet Niwus jedhamu gabaasetti namni kun abbaa daa'ima tokko yoo ta'u gaa'ela isaa diiguun bara 2011 karaa seeraan alaa ta'een Israa'el seenee achuma jiraataa ture jedhame. Namni kun meeshaa qara qabu harkaa isaatti argamu fi maatii isaas sodaachiseera shakkii jedhuun poolisiin baatii Ebilaa 2025 to'annoo seeraa jala oolche. Guyyaa wiixataa sa'aatii 3 irratti abbaan taayitaa fi immigireeshinii bulchiinsa lammiilee biyya alaa waliin ta'uun lammii Eertiraa kana biyya ari'aniiru. Kun yeroo jalqabaaf Israa'el nama mootummaa Eertiraa deeggaru jedhamuun addatti beekame biyya ofii irraa ari'uudhaaf mallattoo ta'es jedhameera. Daandiin biyya ari'amuu lammii Eertiraa kun karaa imala dheedina qabu yoo ta'u magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraa osoo hin ga'iin dura Finfinnee fi Kaampaalaa keessa dabarsuun dhuma irratti magaalaa Asmaraa deebifamuuf jira jedhameera. Maddi Addis Istaandardiidha. Ayyaatolaa Kaameliin USA'n hanga Israa'eliin deeggaruu hin dhiisnetti waliin hojjechuun hin danda'amu jedhan. Gaggeessaa olaanaa Iraan kan ta'an Ayyaatolaa Kaameliin USA'n Israa'el deeggaruu hanga hin dhaabnetti waliin hojjechuun akka hin danda'amne dubbatan. Israa'el deeggaruu dhiisuu qofa osoo hin taane buufata waraanaa baha giddu galeessaa keessaa qabdus osoo jiruu waliin hin hojjennu jechuu isaanii maddi oduu Reuters gabaaseera. Ayyaatolaan haasaa taasisaniin USA waliin hojjechuu rakkisaa ta'uu kan dubbatan yoo ta'u Trump ammoo Iraan irratti dhiibbaa cimsuu barbaada jedhame. Warri Ameerikaa yeroo tokko tokko Iraan waliin hojjechuu barbaanna jedhu. USA'n mootummaa Zaayinistii buufataalee waraanaa itti fufee qabachuu fi dhimma naannichaa yookaan baha giddu galeessaa keessa galuu itti fuftee osoo jirtu Iraan waliin hojjechuun hin danda'amu jedhan Ayyaatolaan. Iraan yeroo qophii taatetti waliin hojjechuuf USA'n boqonnaa haaraa banuu akka barbaadu Trump ji'a onkoloolessaa keessa dubbatanii turan. Ji'a waxabajjii keessa lola guyyoota 12 fudhatetti osoo hin seeniin dura USA fi Iraan marsaa 5f dhimma niwukileeraa Iraan irratti mari'ataa turan. Marsaa 6ffaa osoo wal gahuuf guyyoonni hafan Israa'el Iraan irratti aleellaa tasaa bantee turte. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma turtii gaarii qabaadhaa.